dubbiin tuni jalqaba ka dubbachuu didee fi akka ittiin fufnee fi akka keessa hin deemnee fi amma immoo sheekoleen gariin waan dubbatan dhagahee I think xiinxala kiyyotootti kenne jedhee isin dhufee jechuudha. Kara saniin dhufee jedhee viidiyoo challee ofii kiyyaallee irra deebi'ee ilaale jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo conversation waa hedduu dubbachuu dandeenya kanarratti isin galee namni kun nama individualidha akka mataa isaatti dubbatee jedhee miidiyaan kun ammoo akkuma miidiyaa ofitti abbaa barbaade mirga qabaa fideetiin achitti gochuun responsiin nuti kennaafii jirru akka waan dhaabatti kennaafii jirra. Gara kaaniin ammoo jechi namtichi individualii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee ummata amantaa musliimaa jala deemuu lafee tuqee jedhe. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhe. Kanaafiyyuu deebiin nu deebisu nama maraataa maraaf akkasi ta'uu qaba tokko sanii lammata irratti ammoo akka irra deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaan haasaan sun ka jalqabe yoo yaadatan taate specifically ana fi mallaqa ummata irraa fuudhee kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 illee ka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Advocacy'n keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 ummata keenya irraa fuudhee ka an irraa fuudhee utuu hin ta'in ka ummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni ummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduutti hirmaatee jira keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaate hin jiru kun haqa rabbiiti ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliriidha hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira. Ka ummati natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Si galee haasa'ama. Ammallee akka ummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu isin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira. Because haasummiitti ta'u. Garuu ittiin isin deebi'ee jira. Sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira. Because iyyaadha sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti illee akka hin hirmaanne jedhe. Hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuu fi warroonni kunoo achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taanee fi miti Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka ittiin haafee jibbu ammoo waan isaan dabree fi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa yuusin jedhaa jira bar ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu equally Oromoo keessa jira akkuma equally akkuma diin isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma ummanni Oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbataa yaadattanii si galee abaa akkanatti diigee jedhee dubbata. Ani Jawaar nama wajji guddadhee jechuu dandeenya bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeetiin ani isaa dhaaba diigu isaa amantii leellisu argees dhagaheellee hin beeku garuu of duba sin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe kan hin dubbadhuuf ammoo amilleera deebi'een jedha sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti ittiin hirmaatinaa isiniin jettu jarri hamtuu ta'anii fi midhaanii waan jala hin deemneef jara san hin beeku garuu ammoo hoo eenyu miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef Jawaar musliima ta'ee fi miti warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame Nabi Muhammad tu qabettanii ka isinitti dhagahame I understand garuu inni Nabi Muhammadin
tuquuf otoo hin ta'in jawaariin oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeen zarii otoo jawaar silxee ta'ee muslima ta'e otoo jawaar islaama ta'ee kiristaana amaara ta'e jawaar hadha sila nugusa hadha sila jaalatama faarsama jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe sani bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jire sheekoleen kenna immoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata Arsii dubbatee jedhe hedduu angaraa lafee nama cabsee jedhu dubbatee jedhe namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u namni mataan sammuun isaa sirrii qabu dubbii akkasii hin dubbatu garuu ammoo sheekoleen teenna kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaari amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kanarratti nama kennan hin bahinaa jenna namichi kun otoo toltee jawaari manidhaa keessatti otoo hin ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu particularly dhimmi kun dhimma jawaari malee namtichi kun amantaa muslimaa of course bakka achirratti illee tonti achi irratti illee dubbatee jira jibbinsa amantaa muslimaa ni qaba tuffatiinsa dubartii amantaa muslimaa akka tuffatan irratti jibbinsa guddaa qaba garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waa hedduu adda baasnee qabnu adda baasnee ilaaluu qabna namtichi kun eenyuuf deemaa jira sun very important because qabsoo kanarratti harka 78 yoo xiqqaatee warroonni qabsoo kan keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa muslimaati ka ru'ii isaaniis gabbaraa jiranii ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana so nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna hangami warroonni oromoon hordoftoota amantaa muslimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachaa jiran empire oromummaan amantaa musliima fudhateeyyuu jibbiinsa sirna nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe oromoon dur hundinuu waaqeffataadha amantaa musliimaa akka fudhateeyyuu jibbiinsa haftoon qabsoo oromummaaniyyuu hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette in yaadadha se dipaarmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isinti dhufee dubbadhee jedhama wanti oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti hin agarruu jedhe kun warra adiitu nun jedha namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen kennam of oromoo as amantaan baastee oromoo kiristaana irra deebi'aa namtichi kun charchii yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalcha kiyyaatti mataa isaa representing godhu nama maraatee fayyaan qabnitu amantaa ummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jira garuu inni ka isa aarse utoo jawaar muhammad silxee ta'e utoo jawaar muhammad sababraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu soo sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu jawaari hiriirri kuniyyuu ka bahuu qabnaan baana bahuu qabdan telefoona bilbiluu qabdan koongiresii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna akkamitti hiriira kanarra hafaa jettanii uummata gorsitan soo warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana islaamee ilaalaa waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti oromoo 100,000 du'ee jedhe 100,000 mana hidhaa keessa jira sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin oromoo amantaa nu tuqe jedhee maraatti akkasii maraataan jedhu sun sirrii jedheetiin miti ammallee kiliir isinii godhee jira garuu hangamtu dubbate garuu bakka oromoo qoodansa kana oromoo canca'insa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii kan jira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee because aaruun takkittiin gahaadha takkittiin haga yoomitti aartanii itti fufnee jenna hanga yoomii kanuma sigalee akkuma farda du'ee tuman agartanii akkuma farda du'ee tumanii hanga yoomii itti fufnee jenna
namicha kana haararraafamu namicha kana haararraafamu jettanii warri dandeettan obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jirra ka du'anii jedhan otoo sheekolee teenna sheekolee ustaazu guddaa kenna Oromoo keessa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paastaroota kenna yookiin ka ortodoksii 14 otoo akkasitti ajjeesanii reeffa nu fidanii hadda sila warri amantaa kiristaanaa hordofu akkana cadhisee ta'a. Sila sheekolee 14 duute kun yeroo tokkoon meesin taa mudhatu jila tokko ummata tokko keessa ummanni Karrayyuu jechuun ummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan Karrayyuun ummata 100,000 gadi 100,000 kana jila guutu irraa qalani cadhisnee ta'aa jirra. Yes, Nabi Muhammad kun hammam akkasin miidhan gala. Garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kun isin miidhuu dhabde? Because akka Oromummaatti Oromummaa waliin qabna. Amantaa martinoo amantaa adda addaa qabna. Gariin Musliima, gariin Waaqeffata, gariin Kiristaana. Oromummaa waliin qabna. Maaliif isinitti mul'atuu dhabde? Maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nuti nagamuu dhabne? Because maa takkitti keessa manne maa takkitti keessa manne mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanna kana dubbadhoo jiruu fi baay'ee natti dhagaamee jedhe because otoo kiristaana paasterii priistii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicaagoo bakka jiru kanatti charchitu jira. Minnesota DC keessa charchii 6tu jira ka Oromoo anin beeku. Minnesota keessa charchii 2-3tu jira. State 20 kana keessa xiqqaata charchii 15-20tu jira. Charchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti. Hadda silaa koongiresiin dhagaheetiin dubbatee jedha. Otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorro amanii sheekoleen kenna otoo gorro ajjeefamanii hadda sheekoleen teenna otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataan kun asitti Nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kana sagalee ta'ee jira. Ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti. Sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffatee fi akkuma duratti isiniin jedhe otoo Jawaar musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan. Ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee ofiicha ofitti dabalee kan dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira atiin torbee kana keessatti dubbadhee jira. Torbee dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun dhaaba woboorraa qabu akkamii? Dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu? Dhaaba ummata woboon kun ummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama. Yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna. Dhaaba ummata Oromooti duuba jira. Oromoon falmaa jira jennee kan dubbannaa jirruufi because Oromoon falmi jennee amannuufi nu jaalatanii miti. Garuu warri namoota namichi kun ilaalchi isaa dubbiin dirbatee especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhee mallaqa ka kennee jedhee akka advocacy nu dalagnu akka advocacy ummata Oromoodhaaf including woboodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru ka ummanni Oromooti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka koongiresiin dhagahee jedhe samiirraa baheen dhageenye wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee Secretary of State ta'ee White House ta'ee kanneen marka dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binne jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine laabiin ji'atti 3,000 gaafatee jedha kuni wanta nu uumnu miti isinii galee mallaqni nutti kenname irreega isin godhame ka mallaqa
I think miliyoona walakkaa xiqqaate jedhee mucaachi miliyoona walakkaatti kenname. Miliyoona walakkaa santu namoota akkasii nyaate jara qofaa miti waan beekuuf because bakka hedduu keessatti mallaqni anatti kennamee jedhee akka waan ani mana ittiin ijaarradhe ka Jawaariin illee garaa itti gubee akka summii jara godhee achi keessa dubbatu amantaa isaa ta'uu hin ta'ini sigalee oromummaa isaatiif anallee ka xiyyeeffannaa godhee akka summitti bakka adda addaatti maqaan kiyya ka'uu fi mallaqa isinatti kennitaniif especially warri as keessatti na daawwataa jirtan keessa deemtan as keessa deemtanii dubbataa jirtan mallaqa isinatti kennitaniif summii itti ta'ee otoo tolteen ajjeesu otoo tolte waa hedduu godhuu ka barbaadu akka namicha saniiti. So pointiin ani dubbachuu barbaade jedhee isin waan abbaan deemaan jiru gariidhaaf galee tira gariillee galuu dhabaate. Kanaafuu namtichi kun maybe piippiidhaan because namni sammuu qabu akkasitti yaadallee hin jedhu akkasitti dubbatallee hin jedhu yookiin piippiidhaan kafalamee fi Oromoo wan nyaachisuuf Oromoo qacceerra jirtu. Ani Sheek Naasir nama hedduu walitti dhiyaannee jenna nama hedduu ani yeroo baay'ee waaqeffata jedheen dubbadha because musliimas nan qabaa ortodoksiis kiristaanis nan qabaa. Kanaafuu Oromoo ija tokko ilaalee jedha. Akka amantaa tokkotti yoo turtee jedhu waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha. Amantaa Oromoo jedhee amanee jedha. Sanammoo obboleessa kiyya musliima irratti obboleettii kiyya kiristaana irratti fedhuu tasumallee abjuullee fedhii hin qabu. In deeggara because in beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan nu bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha. Ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi isiniif ta'ee Nazfaana ka deemtan isin waan taate beekuuf isinitti fedhuu yaadan qabu. Ammoo yoo dubbachuu dhabeellee miidhamiinsa keessa lallabuullee yoo ba'e ammoo hin beeka. Ana dhiisiisnuu dubbataa jirtan. Kanaafi waan garaa keessa jiru waan dubbataa jirtaniif dhisnee qabnu jedhu. Kanaafuu yeroo kana keessatti yeroo namni kenna abbootii gadaa jechuun sheekola yookiin paasterii afurtama dhabamsiisanii most likely kuwwan illee du'anii jedhanii yaadama nama 41 fuudhanii jila guutuu fuudhanii jedhan kan yeroo kana keessatti ajandaan akkanaa ka'e yeroo Jawaari hedduun kenna nama Jawaariin jaallatu warra Jawaarii fi lallabaa jiru nu dhagaa irratti otoo hin ta'in keessaan walgahii teenyu mara irratti marii goonu mara irratti marii amma dhufaa jiru kanallee mariin hin dhufa isinitti himnee jirra marii dhufu kana keessatti addunyaa Oromootti gurgurree jirra fudhatanii jiran Oromoon bakka hin qabne mariin hin jirtu amma booda yoo Oromoo isaa ofiitti of gate ofii wal nyaate diini biraa dhufe malee in fact diini nu hin jiru nu kijibani Amaara diina nutti godhan nu kijibani Tigree diina nutti godhan kan nu qalaa ture Oromoodha kan nu qalaa jiru Oromoodha ilmaan goobanaati fi akaakayyuu goobanaatti nu qalaa jira. Sigil otoo kana beekne sila qabsoo kenna akkaataa itti adeemsisnu akkanaa miti. Dukkana keessatti qabsoon adeemtu. Dukkana keessatti waliin dhahanii hiriyyaa ofiitiin ganda ofiitiin ijaarramaniitiin anatu si beekan hin taatu at least garuu in kenna jirtu hin taatu because hin dubbannaa. Because mootummaallee itti himna. Sigale namoonni akkasitti yaadu akkasitti deemu shororkeessitoota. Shororkeessitoonni sun ammoo bulchuu hin dandeettu. Kanaafuu ilaalcha akkasii sun dabree jira yeroon isaa. Namoonni tokkollee fudhatan jennee hin yaannu. Akka hin taane ammoo harka ni guyyaa dalagaa jirra. Kanaaf isin faana deemaa jirtan. Kanaaf ammoo warroon maqaa jiraa dha'uun barbaanne warroon akkasitti gandatti galanii mallaqa sun doolchee 100 nutti kennanii 100 miliyoona tokko nutti kennanii miliyoona tokko Jawaaritti kennanii Jawaar qabsoo Oromoo ta akkamitti duute laafte laamshomtee jette. Ka Jawaariin jala deemaniif namaati Jawaariin akkana beekutti hamaa isaallee gariin beeka gaariin isaallee hin beekee jedha. Garuu qabsoo Oromoo ta akkamitti laamshomtee jette. Kaasee ru'iitti godhee achiin gahee jedhe. Ilmaan goobanaa sossobdeen fudhatte nu dhiisii warri Noobel Pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti. Meeqatu nama kan wajjini warra PP wajjin harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne. Garuu yoo Jawaarii hirriba dhabee Jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kana duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe Jawaariitu qabsoo kana diige jedhee namni yaadee amanu hin jiru. Garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunniin warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhan dubbachuurraa dhabne
In fact namtichi Jawaarin ka itti qoosaa jiruu fi otoo Jawaar Amaara ta'ee Muslima ta'ee dubbatu inni jirra. Otoo inni Jawaar Silxee ka'ee hin dubbatu. Jawaar Oromoo waan ta'eef dubbate. Kanaammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti hin bayna yoo jedhan dhiiroo. Umman warra koomatti jarattillee katabdan garii keessa argee jira. Sigalee wanni kuni Oromummaa dura amantatti dhufa. Absoluutli rakkoon qabu. Mirga keeti. Wanni fe'ee dhufu mirga keeti. Garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya. Obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru. Sigalee dubbiin sun maaf kaatee? Dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta. Jalqaba irratti uummata Oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra. Advokansiin Oromoo eessa gahee? Achirraan ammoo viidiyoo Sheek Naasir dubbatee san anillee argee Sheek Naasir kan dubbatee otoo toltee jedha. Bakka hin jijjiiran. Namni bakka Jawaariin bakka jijjiiruu barbaadu hedduudhaan illee yoo barbaadde fudhateetiin. Otoo toltee Jawaariin jaalladheeti miti. Jawaan ru'iin isaa namarra guddateeti miti. Because inni wanna inni dubbatu uummata Oromoo miiliyoonota miiliyoona 50 ta'e miiliyoona hundayyuu bakka bu'ee jedha. Kanaafi inni